Jaalalleen ijoollummaa koo gaa'ela kiyya diigee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaaseen hanga 10tti seeraan ergan baradhee booda kutaa 10 booddeellee kolleejjii seeneen barnoota faarmaasiitiin baradheen eebbifameera. Haati kiyyaa barsiistuu yeroo taatu abbaan kiyya immoo hojjetaa fayyaadha. Hakiima isa jedhamu jechuudha. Haatii fi abbaan koo waliigalaan ana waliin ijoollee 7 waliin godhataniiru. 7 keessaa 5ffaa irratti dubartii keessaa immoo 3ffaa ta'een ishee dhumaa ta'uudhaan maatii koof anatu dhalate. Maatiin koo dubartii 3f ijoollee dhiiraa 4 qabu. Maarreegaa maatii hedduu kana keessattin dhaladhee guddadhe. Maatii koorraa anaan adda kan baasu dubartiif dhumarratti dhalachuu kiyya qofa otoo hin taane bareedinaan illee ani addadha. Bifti koo maatii koo keessa hin jiru. Kanaan akka faranjiitti na ilaalu quxusuutiin ol kunuunsaniiti haatii fi abbaan koo na guddisanii. Hojii mana keessaa dubartiin kan hojjettu tokkoyyuu hojjedheen hin beeku yoon jedhe namni na amanu hin jiru. Homaa hangan gaa'ela godhadhutti buna danfisuun ala mana keenya keessatti kanan hojjedhee beeku hin jiru. Kana hojjette gahaadhaan jedhama. Obboloota koo warra kaaniif garuu haatii fi abbaan koo hin oganiifi. Hojii mana keessaas ta'e bakkee kan hojjetamu jiraannaan warreen dhiiraatu ergama. Hojii dubartiillee obboloota koo warra dhiiraatu dalaga malee ani yoo na ajajanis tolen jedhu anaanis hin ajajanii. Haati koo dubartiin bakkuma jalqabuma kufteetti carraan ishee dhaabbataa. Yoo balbala gaariitti heerumte balbala gaariitu ishee argataa. Yoo immoo balbala hin taanetti kufte balbaluma hin taanetu ishee argataa. Filachuus miti gamnoomuun umrii ofii sirriitti fayyadamuun bareedaadhaa naan jettee ijoollummaa kootii kaastee natti maanguddadhe. Jireenyi dubartii akka kan dhiiraa miti. Takkaa jalaa kufnaan yookiin immoo cabnaan deebisuun ni ulfaataa. Ani yeroo baadiyyaatti maatii koo goyyomsanii ni barsiifnaa haa heerumtuu jedhanii warra koo kadhatan warri koollee si barsiisa waan na ta'eef itti heerumii jedhanii yeroo na dirqisiisan barnoota addaan kuteen magaala mana namaa gaaleen barnoota koo xumuree carraamti magaala jiraachuu kooyyuu barachuu koo irratti abbaa keessanitti heerumuun koo hojii qabachuu kootiini. Kanaan ala otuun ani kana hin murteeffanne ta'ee akka obboloota koon ta'a yookiin barnoota koof hin ta'u yookiin immoo ijoollee koof hin ta'u hiyyummaa baadiyyaa keessattin hafa ture. Kunoo jireenyuma ishee kana jiraachuu kootiif ejjennoo kiyya maatii koo dineen baradheen xumureen heerumaa kanan jedhutu kanaan nagahee. Ani isiniin barattanii xumuruun dirqamadha isiniin jechaan jira miti. Haa ta'uutii garuu lafatti kuftan mana seentan ilaalladha. Namni isin waliin jiraattan hojjetee kan isin jiraachisuu danda'u ta'uu qabaa jettee natti himti turte. Qananiitu waan nan ta'eef qayyabadhu yoon jedhamellee waan akka hojii hojjedhu hin jedhametti waantan ilaaluuf gurra koo irra yaa'u. Barnoota koottillee laaftuudha. Akkattin kutaa tokkoo gara kutaa biraatti darbee 10 gaheeyyuu rabbi duwwaatu beeka. Maarree yeroon barnootaan kutaa 8ffaa baradhu magaala keenyatti barnoota teekwaandoo kan barsiisu dhalataa aanaa biraa kan ta'e gootummaansaa heddumminaan ol ka'ee kan waamamu dargaggeessi tokko gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Baay'ee rakkisaa ture. Laphee dargaggeessa kana qullaasaa miti uffata keessaan yeroo laalamu gororri dubartii akka inni cobu taasisa. Nama jechuurra dhakaa walitti dhiita'ee dhaabbatu fakkaata. Kanarratti poolisoota magaala keenyaa 2 anatu moo'aa mana dhugaatiitti waliif qabsiisanii dargaggeessi kun ilkaan 2 irraa fixee harka isaanii lamaan walitti hidhee buufata poolisii isaan geesseera. Bakka isaan geessetti ofii hidhamee haa ta'uutii garuu
fedhii isaatii niitiin lolatti waan seenaniif dubbiin kan jabaate poolisootatti. Booddee garuu araaraan xumuranii hundumti isaaniiyyuu gara hojii isaaniitti idileetti deebi'anii. Kanaan dargaggeessi kun magaala keenyatti akka namaatti otoo hin taane akka goota leenca ajjeesee magaala keenya keessa jiraatutti beekama. Barattoota hedduus barsiisee qabattoo gurraachaan isaan gaheera. Yoo xiqqaate magaala keenya naannoo waggaa 5f barnoota teekwaandootiin ijoollee shaakalchiisaa barsiisaa ture. Gosa ispoortiin hin dandeenye tokkollee hin jiru. Bareedduu waantan ta'eef akka inni na jaallatu kan hin dhagahe jalqaba daree barnootaan baradhu keessatti. Dubartoonni isa biraatii baratan abalu bar si jaallataa naan jechuun jalqabuma qalbii koo soqu jalqabanii. Dhiironni hedduun akka na jaallatan gaaffii jaalalaas akkanaaf dhiyeessan nan beeka. Isatti garuu lapheemti kooyyuu naatee har'a moo bor dhufee arraba isaatiin akka na jaallatu natti hima jedheen eeggachaa ture. Hin oolle guyyaa tokko mana barnootaatii yeroo gallu na eegee hiriyoota koorraa addatti na waamee na waliin haasa'uu bakka gaarii akka inni naaf qabuu fi egereef boruuf akka inni na yaadu natti hime. Dubartootatu isa jaallata malee isaa dubartoota jaallatee gaafatu magaala keenyatti dhagahamee hin beeku. Guyyaama na waliin imaluu eegale sana maal ofiin jettaa dhiirri akkanaa kan si barbaadee kan si jaallatee jechuun kan na'u ukkubsan dubartoonni lakkoofsan qabanii. Anis nan jaalladheeni. Guyyaa eegee gaaffii jaalalaa na gaafatee naaf dhiyeesse. Anis toleen jedheeni. Jaalala sirrii qormaata ministirii ergan fudhadhee booddee waliin eegalle. Naannoo baatii 8 booda barnoota ispoortii teekwaandoo barachuun qaba jedheen maatii kootiin rakkiseen ergan dulloome hiriyoonni koo waan barataniif maatiin koo tole yoo ati jette nuti sidinnaaree jechuun barachuun eegale. Kunis kanfaluunis na hin barbaachisu. Haa ta'uutii garuu yeroon ani barachuu deemu hiriyoota isaatti kennee anaan kutaa tokko keessatti na fudhatee jaalala naaf qooda ture. Barachuu jalqabeen torbee booddee kabajaa durbummaa kiyyaa fudhate. Eegasii hiriyoonni koo teekwaandoo barachuuf yeroo deeman ani garuu isa waliin ta'uufan mana teekwaandoo seenan. Kutaa waan na qabuuf icciitii kanallee namni narratti beeku hin jiru. Gidduu gidduutti ijoolleetti dabalameen ispoortii hojjechaa yeroo inni na waamu deemeen isa waliin ciisaa. Namni kan dhufu ispoortii tokko hojjechuu fi ani immoo ispoortii 2 barachuu itti fufee kutaa 9 fi 10 jireenya kanan dabarsee lubbuu koon ol dargaggeessa kanan jaalladha. Haa ta'uutii garuu kutaa 10ffaa akkuman xumureen qabxiin wanta ana jalaa hafeef kolleejjii barachuutiif magaala godinaa gara biraan deeme. Yeroo kanatti ture jaalalleen koo sababa hojiidhaaf anaan dhaqqabu ana bira dhufuun yeroo tokko isaaf mijachuu ni dida. Mijachuu diduu qofa otoo hin taane anarratti dubartii gara biraa akka inni eegale nan dhagaha. Waggaa tokkoof barnoota kolleejjii sanaa akkuma saattuu baradhee xumureen gara biyya biraatti naa jijjiirtanii malee jechuun maatii koo rakkiseen magaala godina biraatti jijjiirradheen barachuun eegale. Jijjiirrachuu kan hin fedheef akka inni dhufe anaan hin arganneefi ija isaallee arguu waan hin barbaanneefi bakka kana dhufeen barachuu eegale. Amma gaa waa hedduus wanta nu badheef kanaan booddee garuu salphaatti dhiiraaf gowwoomfamuu hin qabu jedheen maallaqaa maatiin koo naaf kennaniin qusadheen wantoota dubartii na fakkeessan bareedina koo addatti dubartii gara biraarraa mul'isanii na faayan itti fayyadamuun eegale. Kanaan baay'eeyyuu magaala sana keessa toon turin maatiinsaa abbaa qabeenyaa kan ta'an ofii konkolaataa maatiisaa kan konkolaachisu dargaggeessi tokko na hordofu. Mana barnootaatii yeroon ba'u konkolaataatiin na fuudhee gara mana koo na geessu ni jalqaba. Kana qofa otoo hin taane akka na jaallatu natti hime. Dafeen tole jechuu fi baadhus daangaa qabeenya isaa fi qabeenya maatii isaa yeroo natti himu haadha kiyyatti mariisiseen tooftaadhaan abshaalummaadhaan qabadhu. Ofitti simbutiin ofirraa sin ari'inii naan jette haati koo naannoo baatii 4 yeroo tokko gaaffii jaalalaa isaallee akkam fudhanne itti hima. Yeroo tokko immoo isa malee dachee kanarra namni tokko akkanaaf hin jirre itti hima. Dargaggeessa kana jaalalaatiin nan hidhee. Ijoolleen dhiiraa dhuguma dubartii
jaallatanii jennaan takkaattis tole akka jettuuf hin barbaadan, takkaattis immoo ofirraa akka isheen fagaachistu hin barbaadanii. Dubbii lama godheen haala haati koo na gorsiteen akka kaannisaatti dargaggeessa maatiinsaa abbaa qabeenyaa ta'an waliin hariiroo jaalalaa sirriin uume. Yeroo kanatti ture jaalalleen koo inni biyyaa kabaja kiyya fudhate, jaalalas aabaa caadaa jedheen kan irratti baradhe, eessatti iyyuu yoo deemte ana jalaatii bahuu hin dandeessu jechuun natti dhaadatu kan eegale. Ati akkuma jireenya mataa kee filattee eegalte, anaanis jireenya mataa koo akkan filadhee eegaluuf wanti na dhorku hin jiru. Karaa keerra deemuu ni dandeessaa, karaa kiyyatti hin bu'iini. Ati dubartii gara biraa waliin hariiroo eegaltee jennaan maaf eegaltellee jedheen sin gaafanne. Bakkan barbaade naman barbaade waliin akkan barbaade yoon ta'e siin illee wanta si galchuu hin qabu. Humna hin qaba dubartii kana jireenya ishee irratti waan tokkon godha jettee tarkaanfattee jennaan immoo biyyi kun seera ittiin bulmaataa ni qabdi, seeraan wal gaafannaa jedheen akeekkachiise. Yeroo kanatti namni seeraan ol jiraatu biyya kana keessa akka inni jiru hin dagatiini. Inni immoo eenyudha jettee googiliin yoo gaafatte jaalallee kee duraa abaludha jechuun natti fokkoree bilbilas narratti cufe. Magaala haaraa kanatti eenyummaa haaraa wanta barbaadeef jaalallee koo kan ammaa kanatti kabaja durbummaa akkan hin qabnee fi sanuu dirqisiifameen akkan gudeedame jaarsummaadhaan kan xumurre jaalallees kan hin qabanne godheen dubartii homaan beekne garraamii hoolaa fakkaadheen isatti of dhiyeesseera. Innumtuu mataasaaf hoolaadha. Waggaa tokkoof wayi erga waliin turree booda jaarsummaa erge gaa'ila waliin dhaabbanne. Barnoota kiyya akkuma xumureen jechuudha. Maarree haadha manaasaa ta'een jiraachuu jalqabe. Itti heerumeen waggaa lammaffaa keenyatti ilma dhiiraa tokko nan daheefi gammachuu guutuu argate. Haa ta'uutii garuu daa'ima kan argan godhadhee booddee rakkoon guddaan maatii isaa keessatti ni uumama. Rakkoon kunis abbaan isaanii dura dhukkubaa dhiibbaa dhiigaa fi sukkaara ni qabu ture. Amma immoo dabalataan kaleen isaanii lamaan tajaajilaan ala ta'a. Turtii baatii 6 gidduutti kaleewwan isaanii kun hin jijjiiraman yoo ta'e jaarsi addunyaa kanarraatii boqochuu akka danda'amu yerootti himamu kaleen barbaadamee haati manaansaa jechuun haati abbaa manaa kiyyaa ilaalamtee kalee ishee kenniteefi kalee ishee tokko jechuudhaaf ergasiitii xiqqootti wayyaa'e. Haa ta'uutii garuu dhukkubni kun gahuu didee kaansariin dhiigaa isaan qabe. Waliigalaan dhukkuba gurguddoo fi nama sodaachisan 4 jechuudha. Maalan isinitti hima? Yaalaaf takkaa biyya Ingiliz, takkaa biyya Hindii, takkaa biyya Arabaa bakka isaan hin deemne hin qabanii. Konkolaataa wal gotatu tasaabii kan qabanii turan fayyaa abbaa isaaniif jedhanii gurguranii. Mana maal fakkaatu gamoo G+2 magaala keessa ture fayyaa abbaa isaaniif jedhanii gurguranii. Konkolaataa Siinootiraakii yookiin immoo galbaacii jedhamu kadiimaa sana 2 qabu turan. Qabeenyi dhumaa deemuu yeroo laalanitti obboloonni abbaa manaa koo jaarsi kun qabeenya fidde fixaa jirti, dafnee hirachuu qabna jechuun konkolaataa 2 gurguranii bakka 4tti qooddatanii. Haadhaaf kan hafe mana tokko duwwaadha. Sanaan booddee jaarsis waggaa 5 keessatti qabeenya jiru shuk godhee erga fixee booda addunyaa kanarraatii boqote. Rabbi eekkamsa akkasii namatti hin ergiin malee baay'ee ulfaataadha. Ijoollee isaa arfan kana keessaa hedduu kan waliin rakkatee fi liqeeffatee liqiin taane keessa seenee anaan haadha manaa isaallee dhiisee abbaa isaa waliin rakkachaa lubbuu isaa oolchuuf yeroo hunda imimmaan buusaa kan ture abbaa manaa koodha. Yeroo abbaan isaa dhukkubsatu waggaa 5 kana keessatti anaan wanta baay'ee natti hir'ise. Du'a isaa booddee abbaa isaaf jedheen dagadheen akka haaraatti waliin jiraachuu nan eegale. Haa ta'uutii garuu amma qabeenyis hin jiru, abbaan manaan koos mooraaliittiin hojii hojjetu hin qabu. Maallaqa obboloonni isaa qooddatanillee abbaa isaa yaalchisuuf itti fixe. Dhumarratti haati isaa erga ati dhufteedha manni koo ona kan ta'e jechuun na jibbite. Na jibbuu qofa otoo hin taane ilmi isheellee akka na jibbuuf narratti kakaasu eegalte. Anis ilma keetu natti dhufe malee anatutti dhufe miti. Kadhatee kan inni natti bo'aa ture ilmuma keessan gaafadha. Jireenya koo balleesse malee jireenya isaanii waan tokko hin goone jechuun hin deebiseefi. Kanaan haati gidduu keenya deemuun anaa fi abbaa manaa koo
gargar baasuuf yaalii guddaa jalqabde. Abbaan manaa koo abbaan isaa erga du'ee booda haga waggaa tokkotti hojiiyyuu garagalee ilaalee hin beeku. Homtuu mana keessa kan hafe waan hin jirreef dhumarratti haati isaa mana koo siifin gurguraa jettee waadaa galteefiitti. Waadaan kun garuu kan galmaan ga'u yoo inni anaatiin hiike yookiin immoo dhiisedha. Yeroo kanatti abbaan manaa koo ofitti deebi'ee waanumti fedhe haa dhalatu malee dhala koorraa adda bahuun barbaadu. Akkuma abbaan koo anaan jaallatu anis abbaa koon jaalladha. Dhalli kun boru yoo guddate anaan jaallata. Anis isan jaalladha. Isheen immoo dhala kootiif akkuma ati akka dhalaatti anaan ilaaltudha jechuun haadha isaa oodee haadha isaa dhiisee anaaf innis araaramne. Haa ta'uutii garuu gaa'ela kana keessatti waggaa amma kan argan ture booda jaalalleen koo ganamaa yookiin immoo kaleessaa sodaa qaanii homaa tokko kan hin beekne abbaa manaa koo irratti bilbiluun haadha manaa kee jechuun haadha manaa koo barakkas akkasiiti naa dhiistamoo siif haadha manaa kee boolla tokkotti awwaalaa yeroo jedhuuni abbaan manaa koo eenyu namni kuni gudeedameen malee dhiiran beeku naan jetteen turreehi hanga kana jabaate afaansaa kan natti banu eenyudha yeroo naan jedhu dhiifa manaa godhi nama akkanaadha dubbatee jennaan gochuu ni danda'a. Gaa'ela kan argan dhaabbadheellee yeroo garaagaraatti na doorsisaa akkanani mana kana keessaa ba'u barbaadaa ture. Maaloo harka duwwaa isan eegiini jedheen abbaa manaa kootti hime. Abbaan manaa koo kallachaa buufata poolisii deemuun namni akkanaa na doorsisaa jira. Anaaf ijoollee koo jechuun itti beeksisaa. Poolisiinis nama kana barbaadu eegale. Yakka qaamaa hanga raawwannetti murtee tokkoyyuu fudhachuun waan hin danda'amneef abbaan manaa koo bakka inni jiru qofa erga beekee booda meeshaa xiqqoo shugguxii bitatee hanga dubbiin dhalatutti eeguu jalqabe. Haa ta'uutii garuu guyyaa 3 walitti fufinsaan magaala keessatti kashlabbootatti erguun jaalalleen koo duraa abbaa manaa koo reebsise. Reebsisuu qofa otoo hin taane guyyaa reebsisan sanatti anatti bilbiluun argite miti anaan seerrillee homaa tokko na gochuu hin danda'u. Amma kan reebe anatoo hin taane hiriyoota koodha. Bari hundumaafiyyuu eenyu akkan ta'e ati kan kooti malee kan eenyuyyuu ta'uu hin dandeessu jechuun na doorsisuu isaatti dhufe. Abbaa manaa koo yaalladheen manatti hin deeffadhe. Abbaan manaa koo turtiiwwan baatii bahuu booddee re'aansaa tokko maallaqa liqeessinaafiin hojii jalqabe. Haa ta'uutii garuu hojii sana torban tokko yeroo hin goone keessatti ani kan hin shakku jaalallee koo duraadha. Abbaan manaa koo immoo obboloota isaa waliin wanta walitti bu'uuf obboloota isaa shak abiddatti jalaa qabsiisanii qormaanni asiin hojiin nu achiin hojiin nu asiin nutti baay'ate. Yaanni haadha koo ganamaa qalbii koo keessa naannoo jalqabe. Dubartiin bakka tokkotti yoo kufte bakka sanaa ka'uu hin dandeessu kan isheen naan jettedha. Gaa'eluma kanayyuu nan jibe. Kanaan abbaa manaa koo duubaan tarii jireenya gaarii yoo na jiraachisa ta'e jechuun bilbila jaalallee koo kaaseen haala kamiin eessatti bakka kamitti na fudhachuu akka danda'u haasa'uun jalqabe. Dhala koo dhiisee baduuf nan murteesse. Maallaqni kaleessaa mana keessa waan hin jirreef anaaf abbaan manaa koo walii galuu dadhabne. Kanarra dafeen bakka tokkotti maquu qaba jedheen jaalallee koo duraa mari'adheen bakka inni naan jedhetti dhala koo dhiiseen nan badee. Abbaan manaa koo mana keessatti baay'ee wal dhabneeru na barbaaduuf kotteesaa tarkaanfii tokko hin tarkaanfachiisne. Dhalli koo haga na bira jirutti dhimmattiin nama rakkina kootti nagatee deeme barbaadu hin qabu jedhee na dhiisee. Jaalallee koo ganama kabaja koo kan fudhate jaalala baa caadaa jedhee na barsiise waliin hoteela qabanne akka dubartii reefu mana caagulaa seente waliin ta'uu jalqabne. Naannoo torbee 2 akka durii keenyatti erga dabarsinee booda mana kireeffannee kutaa tokko nuuf kireesse waliin jiraachuu jalqabne. Haa ta'uutii garuu baatii jalqabaa gatii mana kiraa erga kanfalee booda guyyaan dhumaa yeroo geessu dhiira ta'ee haaloo kan hin baane hin jiru. Ani kanan si barbaade kanumaafidha. Dubartiin akka keen jaalladhe hin jiru. Dubartiin akka kees jibbe immoo hin jiru. Dachee kanarratti immoo namni natti bu'ee yookiin immoo na tuqee haaloon ani hin baane hin jiru. Dubartii tokko bira deemuu miti. Dubartii 9 bira otoo hin deemee maaltu si ariifachiisee gaa'elatti si galchee ajaja koo malee maaliif kana murteessite? Ani eenyu akkan ta'e magaalli otoo sitti dubbatu sababa na jaallattee fi illee otoo natti himtu maaliif kana filattee jechuun gatii mana kiraa baatii saxxaanullee otoo naan kanfaliin mana onaatti na dhiise deeme. Baduu koo maatiin koollee hin beekanii
abbaan manaan koos isa waliin akkan ta'e isa filadheen isa biraatti akkan bahe dhagahee suuraa fi viidiyootiin isa bira gaheera. Abdiin haa kutatee anis ija jabaadheen ittiin dhiifaman gaafadhu ni hin qabu. Warreen mana natti kireessan guyyaa 3 qofa erga nu galchan na bulchanii booda kanfaluu hin dandeessu taanaan nama biraaf kireessinaa, nutis maddi galiin keenya kanumadha, yoo kanfaluu hin dandeenye nu waliin jiraachuu dandeessanaan jechuun ofitti na qabanii manguddootadha. Isaan bira torbee tokko hin jiraadhee sanaan booddee baradhee xumureera. Gitan baradheen hojiin barbaaddadhe yeroo hin jedhu waanumattiin tiraanspoortii magaala keessattiin hin socho'ullee argachuu hin dandeenye of harkaatiin qabu. Otuman jedhu hojii qulqulleessummaa argadheen kilinika tokko keessa bor barnootan baradheen na qacaru jedheen hojjechuu jalqabee. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan kilinika sanaa akkamittiin ati dubartii akkas bareeddu taatee hojii kana hojjettaa, hojiin kun siif hin malu jechuun haadha manaasaa kilinika keessa ooltu na godhatee qulqulleessummaafis nama biraa qacaree anis fayyaaman baradhee mitiire waan tokko san gargaara. Achuma keessa ooleen achuma keessa bula. Haadha manaa fi ijoollee qaba. Eenyuyyuu irratti hin beeku. Achuma keessatti baatii 2 akka barbaade na godhee waliin ta'an ture. Baatii 2 booddee maallaqa yeroo inni naaf kennu gara dubartummaa kootti deebi'uun qaba jedheen uffata babbareedduu bitadheen hospitaala sana keessa naanna'uun jalqabee dubartii tokko waliinis waliin baree ulfooftee ulfa baasuudhaaf gara hospitaala kanaa kan dhuftedha. Bifa akkanaa otoo qabdu hojiin kun garuu sigitaayee naan jettee anis hojii akkamiitu na gitaree yeroon jedhuuni dubartii akka kee bareedduudhaaf hojiin sigitu ni jira. Abbaa manaan qabdu yoo ta'e marsaa 1-2 si ilaalchisuu nan danda'a, maallaqa isaa laaltee murteeffattaa naan jettee. Otuman hojii sana hojjedhu eeyyamaaf jedhee baheen guyyaa 2 diida buleen miindaa baatii 2 keessatti naaf kenne dhiira waliin buleen bakkeetii argadhee hojii sanas nan dhaabee manas nan kireeffadhee jireenya kana keessa waggaa 1f baatii 6 ergan utaalee booda abbaan qabeenyaan dhumarratti waliin hin ciisee tokko ana waliin ciisee ganama ka'uu dadhabee achumatti du'aansaa yeroo argamu yakka ajjeechaadhaan shakkameen mana hidhaatti darbatame. Jireenyi koo kanaatiin goolabame. Wantoonni akka laayyootti murteessaa ture dhumni isaanii daakuu daaraa argatanii dhabu balleessaa keessatti of ceephaa jiraachuu ta'anii waggaan 7tti murtaa'ee haa ta'uutii garuu dhumarratti ragaan mana yaalaa kan abbaa qabeenyaa sanaa yeroo laalamu manni murtii bilisa na baase. Hanga falmiin sun xumuramutti waggaa 1f baatii 5 garuu ani mana hidhaa keessan ture. Sanaan booddee duubatti deebi'een jireenya koo nan sirreeffadha yeroon jedhu bakkiin qabuu fi bakkiin gadhiisu na jalaa badee barnootan baradheen illee COC bara ani baradhe kan hin turre barasa kan ammoo dhufe darbuu yeroon dadhabutti baqachuudhaaf tarii bor dhalli ani godhadhe kuni haadha koo jedhee na barbaaduun saayinoolu jedheen lubbuu koo jiraachisuuf gara biyya hambaatti baqadheen hojjechaa jiraachaa jira. Yeroo rakkina isaatti abbaa manaan ani dadhabeen dhiiseen biraan deeme akkuma haati isaa dura jette anarraatii adda baanaan haati isaa mana gurgurtee fi baankiitti dabalee maallaqa liqeeffatee yeroosuma konkolaataa bitee har'a qabeenya maatii isaa kan kaleessaa otoo hin taane dachaa kaleessaa godhatee har'a abbaa biyyaa jedhamuun akkuma biyyaatti illee ni beekama. Yeroo hedduu viidiyoo fi suuraa toora Facebook irratti maxxansu anaan wabii godhateetiin jechuun jechamoota anaan na tuquu danda'an katabee weelluuwwan anaan tuqan qooddateeti maxxansaa. Gaa'ela gara biraa dhaabbatee ilma gara biraas akka inni dabalateeru toorumaa TikTok isaarraatiin argadhee dhaamsi koo ifaadha. Kanarratti yaadan dabalu hin qabu. Gaa'elatti yoo seentan haal duree keessan maallaqan godhatina. Kun immoo dhaamsa koo dhumaatii. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.